Akka Solomoon nama sirba sirbee jira. Solomoon nama faaruu wedduu caalu jedhami. Maaliif Solomoon jedhamu sun wedduu caalu jedha. Garuu waa'ee harma minaamina haasaa, waa'ee hidhii minaamina haasaa miti. Hidhiin kee baay'ee mi'aa jedhan, harmi kee akkana jedha. Baay'ee bakka nama ho'isa miti. Egaa wanta akkanaa kun abbaan warraa haadha warraa isaa jajuun, maatii warraa abbaa warraa ishii jajuun cubbuu miti jechuudha. Argitee kitaaba sanirra kitaaba wedduu caalu yoo dubbistu uumaa wanti si hafu tokko hin jiru. Uumama keessa si galee. Kanaaf waan cubbuun taaneef si barraa'e tokko. Lamaffaan gara lamaffaatti yommuu si dhufu Daawit Yerusaalem yoon si dagadhee mirgi koo maalaa jettudha. Naa dagattu jedheetu waa'ee biyya isaa sirriitti jaja jechuudha. Biyya Israa'el jechuudha. Biyya Israa'el yommuu jaju Daawit kitaaba qulqulluu irratti faarfannaa Daawit jedhameet barreeffame. Amma kitaaba qulqulluu kanaayyuu amma amantaa haaraa uumuudhaan nan sirreessa. Nan sirreessa. Kana yaada kiyyaa Waan gulaaltu jira jechuudha. nan gulaala jechuudha. Mee fakkeenyaaf macaafa qulqulluu keessaa kun affeeratu ta'e waan jettu qabda. Kanaaf hidhadhu. Kanaaf hidhadheen itti dhufa. Daawit waa'ee biyya Israa'el, waa'ee Israa'el yommuu haasa'u, Yerusaalem yoon si dagadhe jedhee waa baay'ee waan Israa'el kana yoo dubbatu faarfannaa Daawit jedhameet barreeffame. Kaffiyaalaa Tufaa waa'ee Oromiyaa fi waa'ee Itoophiyaa yoo haasaa waa'ee biyya isaa sirba dhimma jedhamuuf hin qabu. Si galee. Daawit Solomoon yommuu laaltu dubartoota gara 1,000 qabaa. Isaan sirriitti ekspiriyaansii godhateet in jajata. Koo laaltu harmi kee maal kee jedhee yoo jajata. Kaffiyaalaa illee ka ofii yoo jajatu cubbuun ta'uuf hin jiru. Si galee. Yeroo tokko beektaa keenya nutti salphateet ka ormaa ka adii irraa dhufe kana hunda sirriidha jennee fudhachuu kun nutti bareera. Kanaaf of ta'uun illee baay'ee bareeda jedhee namana. Akkana inni lammaffaan Daawit fi Saa'ol Gooliyaad gatee yommuu deebi'u Daawit rukutee ajjeesee yoo deebi'u Saa'ol kuma ajjeese Daawit meeqa ajjeese? 10,000 ajjeese jedhaniit maal jedhan? In sirban jedha. Sirba moo'ichaa. Inni kitaaba qulqulluu irra barraa'ee cubbuu miti jechuudha. Ani Abishee Garbaa jedhee, Waaqoo Guutuu jedhee, Taaddasaa Birruu Agarii Tulluu jedhee yoon kaasee cubbuu wanta inni ta'uuf hin jiru. Daawitis lafa ofiisiif lolee, Oromoonis lafa ofiitiif lole. Fiigalee. Hin liqimsamni. Yaada kee akka keessumaa kootiitti waan kabajuu qabuu fi xumuruutu sirra jiraata. Kanaaf ati dirqama liqimsuu illee hin qabdu. Yaada dirree yaadaa waan ta'eef yaadicha hin dhiyeessina. Garuu argitee Daawit kaa faarfameera, goota jedhameera. Uummanni baay'een nu jedhee ndawum haga Saa'olii fi Daawit jidduutti lolli uumamutti faarfatameef Daawitiif jajame jechuudha. Kanaafiyyuu addatti amma sirba kan jedhamu biyya faarfachuun dubartoota haadha manaa ofii jajachuun faarfachuun sirba miti yoonnaa ta'e sirbi kanadha waan jettu maaltu jira? Sirba jechuun waaqa nama tolchee tokkoof wanta namni tolcheef tokko isa saniif sirbuudha. Si galee xaa'oo taamulkoo jedhamu. Waaqa tolfamaa jechuudha. Waaqa tolfamaa saniif isa wanoo jechuudha malee sirbi cubbuun qabu. Ndawum sirbayyuu waaqayyotu namaa kennaa jedhee nama naani humna inni si keessa jiru si keessa kaa'edha muuziqaan jechuudha. Kanaaf wanta akkanaa kana sirriitti qaama singilii tokko ndawum dhufaan jira ndawum amma maalan godhaa seetee ilaal isa singilii kiliippii tokko gadhiisnaan faarfannaa tokko gadhiisa mana galaachillee. Lama isaa adeemsisuu barbaada. Dirqama. Kanaaf sirba tokko faarfannaa tokko sirba tokko faarfannaa. Konsertiis sagantaa garagaraas nan hojjedha. Kiliippiis nan hojjedha. Ati amma geggeessaa mana sagadaati. Geggeessaa mana amantaa kan waldaa kiristaanaa warra wangeelaa keessaa geggeessaa mana amantaa tokkooti. Gaafa akkasittiin hojjettu namoota barsiisuudhaaf hin rakkattu duuka buutonni kee istaandii tokko qabaachuudhaaf hin rakkatanii? Ani amma tokko jedheen duuka buutota of jalatti tokko jedheen jalqabuu danda'u. Maaliif? Ani baay'ina namaatti illee namanu. Gooftaan Yesuus Kiristoos waggaa 33 uumama biyya lafaa kanarra taa'eet duuka buutota 12 qaba. Milkaa'ina jechuun nama baay'ee of duubatti harka rukkuchiisus miti. Osoo ta'e gaariidha. Hunduu namatti tola osoo ta'e. Osoo namni baay'een na dhaga'e amma ergaa kana natti tola namni 12 na dhaga'urra namni miliyoonni 60 osoo na dhaga'e natti tola.
Garuu namni miliyoonni 60 na dhagayeef natti noo'u namni 12 na dhagayeef natti hin qoru. Milkaa'ina kiyya ergama anaaf kenname biyya lafaa kanarra hojjedhee taruu malee nama na hordofee baay'ina nama na hordofee lakkoofsisuu miti. Kanaaf yeroo tokko beektaa sossobdee wanta uummata waldaa keessa tursiisuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf uummata ayyaana waaqayyoo fi araara waaqayyootiin fayyee seeraan akka jiraatu goota jechuudha. Uummanni araara waaqayyootiin fayyee ayyaana waaqayyootiin fayyee waldaa keessallee yoo deddeebi'u ayyaana waaqayyootiin akka deddeebi'u eeyyamiif. Argitee amma asiin araaraan ayyaanaan fayyite jettaani asiin seeraan jiraadhu jettaan. Kunuyyuu kilaash godha jechuudha. Maaliif that means maal jechuudha Abrahaamii fi Aggaar jechuudha. Abrahaam amantii bakka bu'a miti. Abrahaam amantaa bakka bu'a Aggaar seera bakka buuti. Abrahaam irra fi Saaraarraa ka dhalate eenyudha? Yisaaq tu dhalateemi. Yisaaq maalinni mana Abrahaam keessatti sababa jeequmsaati. Argitee? Kiristaanni baay'een jireenya jeequmsaa kan jiraate yeroo tokko waan cubbaman itti fakkaata. Yeroo tokko immoo waan qulqulluu ta'an itti fakkaata. Gaafa kadhatan fakkeenyaaf gaafa waaqeffatan gaafa waldaa deemanii maal jedhanii deebi'an sana jedhu har'a baay'een gammade jedhu. Maaliif? Bakka har'a qulqullaa'eera jedhu. Gaafa immoo waldaa hafanii kadhannaas dhiisanii gaafa tokko immoo gaafuma bakka hiriyoonni isaanii oolan san immoo gaaloo mana gangalatanii maal jedhanii tunduun jedhu. Wherever you are bakka kamuu ta'e ati Kiristoos hin taanaan qulqulluudha. Sababni sammuun kee cubbuudhaan qabamuuf takka jiraachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf argitee seeraan jiraachisuu barbaadda. Abrahaamiif Saaraa immoo yommuu ilaaltu argitee Saaraan ayyaana waaqayyoo bakka buuti. Abrahaam amantii tsaggaa'u በእምነት አድኗቸዋል jedhaa miti. Kennaan waaqayyoo amantiidhaan jechuudha. Kanaaf wanti waaqayyoo hojjete hunduu nuuf kennameera. Qulqullummaan kana booda ani qulqulluu ta'uudhaaf wanti hojjedhu hin jiru. Cubbamaa ta'uudhaaf wanti hojjedhu tokko jiraannaan isa Kiristoos hin barbaadu jedhee yoo deeme qofa. Saniin achi cubbamaa ta'uu hin danda'u. Kiristoosin immoo hin barbaadu hin jedhu. Yoomuu hin jedhu. Isa malee jireenyi hin jiru. Kanaaf akkaataa hubannaa kitaabaa waan ta'eef wannoodha jechuudha. Namni amma nama baay'ee hooggantaa osoo hin ta'inaan akka mootummaan illee dhaga'u barbaada. Booda biiroo hundee. Waa'ee mootummaatti dhufna booddee utuu waa'ee amantii keessaa hin bahin. Eeyyama kiyyan gaafadhaa sumanka. Ani amma mana amantaa kamii biraanchii kamittuu makamuu barbaadu of danda'ee amantaa biyya keessaa amantaa Oromoo fakkaatu amantaa aadaa Oromoo fakkaatu addatti kaawunsilii maalii kan hin barbaadu. Kiristoos tokkona nuu kenne 2-3 taatanii egaa maqaa kootiin walitti qabamtan jedhee miti. 2-3 taanu baay'inaan nu madaaluu hin qabu eeyyama nuu kennuu qaba addatti jechuudha. VIP ፈቃድ መስጠት አለበት መንግስት ማለት ነው. ከናፍ አሱማሊ ኢሳ itti deemna jechuudha. Amati gaa kafe guddaa galatoom yaada kee baay'een kabajaa iddoon kun immoo dirree yaadaati waan ta'eef namni kamiyyuu yaada kana dhaga'u turre jiraata. Namoonni kan biraa illee sumaanii dhufanii yaada isaanii dubbatachuu danda'u. Iddoo tokkotti utuuti maal jettee haasoftuun dhaga'ee Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture namoota waldaa kiristaanaa keessaa gara malee jiraatan reebee gadari'aa ture. Amma immoo Yesuus fooniin addana waan hin jirree fi qaamaan waan hin jirree fi makalaakiyaan yookaan immoo raayyaan ittisa biyyaa tumee caccabsee bushuutu irra jira waan jedhu kaastee turte. Inni kun humna Kiristoos Yesuus qabu sana yookaan immoo humna waaqummaa isaa aboo isaa gadi buusuun ta'uu makalaakiyaatti Yesuus hin fakkeessuun maaliif immoo isa kana jechuu jaallattee ati? Ani maaliin amana seeta akka amantaa kiyyaatti isa hafuuraan dhufe hafuuratti namana. Isa fooniin dhufe fooniin nan deebisaan. Anuu mataa kiyyaan jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko osoo mana koo dhufee balbalatti rukutee yaa Kiristoos jedheen kadhadhu yookaan na geggeessa yookaan nan geggeessa. Waan fooniin natti dhufe fooniin nan deebisaan. Kanaaf amma warra kibbaa kana adeemsi jara Oromoon nu bulchuudhaan immoo Oromoon qaamni kamuu haa bulchu. Paartii siyaasaa Oromoo keessaa kamuyyuu dhufee osoo aangoorra taa'ee ani Oromoon haa wayyan jedheen amana. Kamuu haa dhufu paartii siyaasaa baay'ee qabna. Qaamni kamiyyuu dhufee osoo aangoo qabatee ani
isa natti tola. Jarri inaaffaarraan kan ka'e ka Oromoon nu bulchu jedhee warra ka'e kanatu waraana bane. Warra akkasiisan immoo makalaakiyaa miti seexaan nu osoo deemee haleele anuu nan gargaara. Maaliif kanaaf makalaakiyaa wajjin jechuun maal seete kana kitaaba qulqulluullee barin dubbata. Kitaabni qulqulluu maal jedhaa? Hamtootaaf yookaan immoo maalinni namoota hamtootaaf seerri barbaachisee jedhaa miti. Akkasumas warra cubbamootaaf akka jechuutti laata? Miti warra cubbamootaaf osoo hin ta'in kifooch jechuun isa amma biyya saamu kana faannoo amma siin galee kunuu daseedhaan afaan Oromoo isaa irraati tu cubbuun hin jiru ta'e seerri hin jiru jedha waan ta'eef. Miti isa Roomee 7 miti. Isa Roomee 7 miti. Roomee 13 irra ka jiru. Gaabicha osoo baasnee maal jedhaa? Namni hundinuu jedha warra biyya bulchuudhaaf aboo qabaniif haa abboomamu jedha. Fedha Waaqayyoo malee aboo qabaachuun hin danda'amu. Warra aboo qabatanis Waaqayyotu achi isaan dhaabe. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu waan Waaqayyoo dhaabeen hin mormaa. Warri kana godhanis firdii ofirratti hin fidu. Namoonni waan gadhee hojjetan malee namoonni gaarii hojjetan warra biyya seerratan hin sodaatan jedha argite. Waan gadhee warra hojjetuuf garuu warra biyya seerrataniif argite warri biyya seerratu kanatu isaan adaba jechuudha. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa warra akkanaa kana eebaluun hin bulchu, Oromoon hin bulchu, Baarri hin bulchu, Nibuuti naamni jedhu kuna warra gadhee hojjetu kana. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa kanneen haleeluu dirqama. Isin ta'uun Waaqayyoo bakka bu'an jechuudha. Kanuma kitaabuma jedhaan kaffiyaaloo miti. Caalatti meeshaa irratti dubbannaa dursa garuutu waa'ee amantii keessaa hin bahin amma macaafa qulqulluu kana keessaa yoo waan angulaalu yookaan utuu keessaa hafee waan jedhu qaba jetteetta. Inni gara biraan immoo mana sagadaa mataa keetii yookaan immoo amantaa kan mataa keetii kan aadaa Oromoo wajjin wal fakkaatu kan biyya kana keessaa bahe agar baqqalisa jennu dhaabuu akka barbaaduu fi dukkabattoota haaraa horachuu akka barbaaddu kaasteetta. Mee ati akka mana sagadaa yookaan immoo amantaa haaraa kana bu'uureessituuf maaltu si kakaase? Dambiin bulmaata keetii maal ta'utu irra jiraata? Macaafa qulqulluu isa kan amma biyya kana keessa jiru keessaa immoo maal keessaa hanqisuu barbaadda? Isa yaa hundumaa amma dubbachuu hin dandeenyu. Hanqisnee gabarraa booda ka keessan hojii walitti qabdanii ilaaltu. Garuu argitee kitaaba qulqulluu irratti kitaabni qulqulluu guutuun isaa sagalee Waaqayyoo miti. Kitaabni qulqulluu guutuun sagalee Waaqayyoo miti. Egaa kitaaba qulqulluu keessatti yoo ilaaltu argitee sagalee Waaqayyoo ka jedhamu afaan Waaqayyooti kan bahe qofa. Yookaan immoo Waaqayyoo ergamtoota isaatti himee Waaqayyoo akkana jedhee jedhanii isa dubbatan santu sagalee Waaqayyooti. Kan biraa kitaaba qulqulluurra sagalee bofti dubbatee hin jira. Sagalee harreen Bala'aam dubbatte jirti. Sagaleen namaa hin jira. Sagaleen ergama Waaqayyoo hin jira. Akkas fakkeenyaaf Phaawulos iyyuu ergaa Qorontos yommuu dubbisu kana anatu jedhe malee Waaqayyo hin jennee jedha. Maal gochuu galchamee amma kana? Akka durataa geggeessaa amantaa tokkotti waa'ee fuudhaaf heerumaa Qorontos 7 irratti natti fakkaata sana durataan beeku. Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture waa'ee isa kanaa waan dubbate hin qabu hangaruu waan natti fakkaate isinitti hime madheetu gorsa kaa'uu isaati. Kanaaf amma inni sagalee Waaqayyoo miti. Dirqama dhaga'uu siin dandeessa, dhaga'uu baachuu siin dandeessa. Mirga keeti. Kana cabsite jedhee sirratti faraduu ati cubbamaadha jedhamullee hin dandeessu jechuudha. Kanaaf tokko tokkotti wanti hojjetamu. Fakkeenyaaf konteekstii Oromoo fakkaatuun yommuu barreessite kitaaba qulqulluu fakkeenyaaf ani muka wayiniiti jedhami Kiristoos miti. Amma Kiristoos kitaaba qulqulluu gara keenyatti yommuu jijjiiru ani muka odaati jechuu hin dandeessu jechuudha. Akka aadaa Oromootti yommuu barreessitu jechuudha. Ani buddeen jireenyaati jedhee buddeen jireenyaa gara Itoophiyaatti yoo jijjiiran malee amma bread jedha daabboodha jedha miti. Gara warra saniin jechuudha. Gara Oromootti yoo jijjiirte immoo caccabsaa jechuun cororsaas jechuu hin dandeessa marqaas jechuu hin dandeessa sii galee. Kanaaf konteekstii Oromoo fakkaatuun sii galee. Garuu yeroo hamma kana dubbattu sodaan qabdu kana dubbachuudhaaf. Maaliif sodaadha? Laal argite? Laal. Buddeen qulqulluu marqaan immoo wannoo ka ta'e xuraa ka ta'e dhimma hin qabu sii galee. Marqaanis nyaatuma buddeenis nyaatuma miti. Maarree maal Oromoon ofitti fidatee maaliif itti fayyadamuu dida? Never ta'uu hin qabu. Maaliifin saalfadhas nyaanni kiyya cubbuu miti. Miti? Kanaaf waan akkanaa kana maan sodaadhu ani. Argitee wanti adiirraa dhufe hundu qulqulluu wanti nurraa bahu hundu cubbama wanti nu godhe
nu baay'ee hin fayyine jechuudha iyyuu ani nama fayye jedhu namni fayye jedhu ani nama akkanaati nama akka kootii kanaa tan fayye jedhaan kanaaf akka Oromoo fakkaatutti wannoo jechuu qabaa jedhee nama kaawwan baay'ee akkana egaa surreessu keessa immoo egaa qochaatuma wannoo jettu barreeffama irratti waan guddaa galatoome kaaffee amma Oromoon neeshinii yookaan immoo saba addunyaa kanarra jiru baay'ee keessaa neeshinii tokko duwwaadha. Macaafa qulqulluu amma kana ga'u gara neeshinii Oromoo duwwaatti yoo rileet goone yookaan akka firoomu goone barreessine neeshinii gara biraadhaaf immoo rakkina inuumu itti yaaddaa hubachuudhaaf. Inuumu maali Kiristoos inni Qorontosiif lallabame Kiristoos isa Oromoodhaaf lallabameen addaa miti bara. Isuma santu lallabamaa bara. Aadaa fi adeemsatu garagara malee Kiristoos isuma Qorontosiif Roomeetti lallabame santu Kiristoos isa Israa'elitti lallabame santu Oromootti lallabama. Humaa wanti adda godhu hin jiru. Aadaa fi adeemsatu garaagarummaa qaba. Afaantu garaagarummaa qaba. Inda'um egaa akkas jettee bar kitaabni qulqulluun hin ilaallatu jechuudha. Maaliif Israa'eliif barreeffame kakuu haaraa moofaallee keessa baay'inaan saba Israa'eliif barreeffame miti. Kanaaf nu ilaallatu jennee dhiisuu hin dandeenye jechuudha. Garuu fudhannee nu fayyadee malee jechuudha. Kanaaf ammallee waan Oromooti amma kitaaba gara Roomee jedhu kana gara Oromoo wada Oromoo sawwa jettee osoo torgomdee rakkoo hin qabu. Minchi giraallu. Roomeenis biyya ummata Oromoonis maaliin ummata. Egaan daawwattoota keenya kun qophii keenya dirree yaadaati waliin turtii keenya irraa waa'ee dubartuu jedhee yaada ammallee akkuma tuffeetu jira yaataan hordofa. Kaafeen aktiivistiidha? Aktiiviidha. Namoonni baay'een hojii waldaa kiristaanaa keessaa lallaba keessaa ba'iyyuu gara mootummaa faarsuutti mootummaa deeggaruutti fi gara aktiivistummaatti dhufeera jedhu namoonni tokko hidhamuu Jawaar Maammadii hojii wal qabsiisanii kaasu duraan Jawaar Maammadtuu isa kana gochaa ture yeroo hidhamu immoo akka gaaffiin hin uumamneef kaaffeen ka'ee isa sanatti fufsiisuu barbaade kan jedhan jiru. Ati mee walitti dhufeenyaatii fi dhaabbileen siyaasaa garaagaraa kan mootummaa haa ta'u kan dhuunfaa qaban maaltu jira? Walitti dhufeenyi keenya Oromummaadha. Jaalmarra wajjinis Oromummaadha. Jawaar wajjinis Oromummaadha. Dr. Abiy wajjillee Oromummaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani yeroo baay'ee nan fageessee ilaala. Nan obsas akka wal hubannus barbaada. Akka wal dhaggeeffannu akka walirra tarruu fi akka baay'ina keenyaa fi akka guddina keenyaa maaliif ga'uu dadhabne yeroo baay'ee wanti inni dubbisu kana hin galee wal hoogganuu wal gargaaruu harka wal qabuu walii faamilee ta'urra haamilee walii cabsuu irratti baay'ee jabaannanu karaa walii banuu irratti dhiisnee karaa dura wal fuuldura dhaabachuu kanarratti baay'ee jabaanna kun akka ammallee gara fuulduraallee kanuman hojjedha dhugaa dubbachuudhaaf aaree yeroo tokko hunda'umaanii sila wanno akkuma taphattuu kubbaa tan osoo sila saba Amaaraa kanaaf sagalee ta'e sila warra wal arrabsu kana warra inaaffaa kana sila Maadagasgaaritti galcheeyyu jedhe warra barargite inaaftuu tana jechuudha akka jarri nuun jedhaniif jechuudha. Ani amma Maadagasgaar illee dhuflee bare Oromoo kana Oromoon ammana baay'atee Itoophiyaa tana dhuunfannaan goota jechuudha barsii galee maal eegan biyya eegaa turree jedhanii miti. Gootummaa keenya agarsiisa bara Maadagasgaarii dhuftee jedhanii namni tokko nutti haasa'ami achii dhuftanii namni jargaru achiillee dhufnu gootummaa keenya agarsiisa. Biyya mana baay'annee biyya manatti hooggannee biyya manatti dhuunfannee bal'ina lafaa olaaltaa kana mara fudhannee yoo jiraanne gootummaa gaafata kunis waan gaarii hojjete jechuudha Oromoo Maadagasgaar. Egaa yeroo nan aara yeroo baay'ee tokkummaa maaliif dhabnu wanti xiqqoo irratti wal harkisuu jaalanna. Akka dhaabaatti ani dhaabni kun uummata kooti. Dhugaa dubbachuudhaaf namnis akka fedhee bakki qarshii doolaara 100 kennu doolaara 100 kennu birrii miliyoona Itoophiyaa kennu ani namaa fi miti kun sagalee waaqayyoo fi fuuldura dhaabadheen falmaa jiraami. Afaan kiyya namni hin kireeffatu. Ani yeroo baay'ee amma laalee ndoo dhiiseera gara aartii kanatti illee xiqqoo moon jedhu dhugaa dubbachuudhaaf jireenya kiyyarraa wanta dabarseerra namoonni karaa aartiitiin akka irraa baratan
karaa muuziqaatiin ta'ee garuu uummata waan babarsiisuu danda'u akka taruu fi yommuu kana ilaalu ani yeroo baay'ee waaqaa gaditti Haacaaluu akkuma Kiristoositti ilaala. Haala inni jiraate haala uummata Oromoo kana tokko gochuudhaaf itti dadhabe kana yoo ilaalu nama asittuu naasa'u baay'ee keessi akkana gubatu anatu beeka akka ibiddaatti jechuudha. Laalee egaan du'ee boodamoo qabsoon baay'ee akkan waan rivaayivaalii fakkaatu tokko dhufee inni irra caalli showidha. Uffatuma aadaa onnoo jedhaniiti mondol jedhu tiktokii minamina kanarra malee laayifiirra walitti dhufeenyarra wal qabachuurra never hin jiran. Show irra caalli isaa showidha. Of agarsiisu jechuudha. Maqaan qabsoodha garuu show ittiin of agarsiista ittiin yaaniin kun like dislike natti nuus natti hin qorrus rakkoon hin jiru garuu ittiin of mul'isu kana baay'een isaa kana. Kun illee hafee jireenya dhugaa kan dura obboleewwan keenya isa du'aniif san jiraannaan waan Oromoon barbaadu kana fiduu hin dandeenya. Ani gara mootummaas deeggartu ati amanuu baattus irreechuma baranaa kana namni dhufee arge. Egaa diyaaspooraan dhufee kana siin goone jaalattus jibbitus warrumaas jiru. Diyaaspooraan galata hin qabu osoo hin ta'in waan qabuun gargaara. Waraana baasee Oromoon magaalaa ofiitti galee farda ofii yoonii maanyaa akka jedhamu jira waan tokko maala. Ani diyaaspooraan immoo maaliif akka isa qoy warri diyaasporaa Oromoo qorichaan fixaa yoo jedhu Itoophiyaa hodhuu fundiisinaa minaamin nuun jedhanne asis seerri hin jira baraachis seerri hin jira. Seerri achi cubboo ta'ee asii qulqulluu miti bar. Achuma bakka jirutti tarkaanfiitti fudhadhaa. Nummoo asoo dhufu tarkaanfii keenya fudhan asumaan ergaa keenya. Garuu maalinni ganyaan keessanii magaalaa balleessii hanga jedhamutti geenyee irreecha kana kabajanneerra. Jaalannis jibbinis mootummaa godhe kana. Jajamuu qaba. Bakka hojjetanitti jajamuu qabu. Bakka hin hojjennetti immoo qeequu qabna. Yeroo baay'ee ignoraantii ta'uu hin qabu. Ignoraantii jechuun bakka nama jaalatu tokko waan si fayyadu yoo sitti himu sababa isa jibbituuf qofa dhugaa inni qabus dhoksuu hin qabdu. Kanaaf bakka gaarii hojjetanitti jajuu qabna. Irreechi baranaa Oromoon magaalaa kana keessa sochii godhaa jiru. Ammallee immoo sammuun ergamuu bare erguun itti ulfaatee immoo biiree keessa Oromoo ta'ee ka Oromoo miidhus hin jira bara. Siigaleemi. Kana immoo suuta sirreessaa asirraa adeema. Egaa dabni waggaa 150 biyya kanarratti hojjetame Oromoo irratti hojjetame waggaa 5tti nuuf buqqaa jennee yaaduu hin dandeenye. Galee bishaan suuta deemutu laga Saliyoom jedhama miti inni suuta obaasaa deema. Suuta obaasaa deema. Kanaaf suuta wal obsaa wal eegaa bishaanichi suuta deemu kun maal godha? Obaasaa biqiltuu kunuunsaa biqiltuu akka guddatu gochaa dhufa. Bishaan galaanni tokko osoo dafee dhufe maal godha? Biqiltuu sanis mana kanas walitti fudhatee deeme jechuudha. Yeroo tokko galaana ta'uu kan qabnu garuu diina irratti malee walirratti miti. Sigalee walirratti bishaanatti Saliyoomsan ta'uu qabna. Suuta deemtee ol obaastee biqiltuu guddistee firii fiddu sana ishii ta'uu qabna walirratti. Diina irratti garuu galaana ta'uu qabna. Sigalee kanaaf wal obsuu kanarratti sirriitti hojjechuu qabna. Yeroo tokko dimokiraasii falmannuuf kanallee beekuu qabna. Oromoon dimokiraasiidhaaf falmataa jenna malee diktaatariin immoo gowwaan tokko immoo as keessa yoo ilaaltu dhaaba isaa keessa jiraattu malee akka diinaas ilaala. Paartii isaa keessa seentu malee akka never dimokiraasiin ati falmattuuf namni Oromoo keessa paartii jiruufi miti deemee wayyaanee keessa seenuu hin danda'amu. Huwaatu. Oromoo keessa miti deemee abin keessa dorgomuu hin danda'amu mirga qaba. Hagana bal'isuufi qabna dimokiraasii mirga isaa jechuudha. Wal arrabsuudhaan wanti dhufu hin jiru, wanti jijjiirru hin jiru. Wal qabannee dhumna malee hin banna malee. Kanaaf wal hubachuudha. Yaa ideoloojii, ayidiyaa kana wal jijjiiruu, ayidiyaadhaan amanuu, yaadaan wal mo'uu, yaadaan hoomu namoota baraana na fayyiste jedhee namana malee namoota jedhee natti dhagahamuu hin qabu. Yaada olaanaa ofiddee namooti. Kanaaf waan akkanaa kanarratti sirriitti wal hubachuu qabna jedhee namana. Guddaa galatoomii waa'ee siyaasaa gara xumuraatti fidaan jira. Mee Jawaariin hidhamuu isaa duraaf hidhamuu isaa booddee akkamittiin ibsita? Jawaar yeroo tokko samuuna kan danda'u maani waa'ee isaa dubbadheeti qeequu barbaaddeedhaan jedhanii mucaan tokkoo fi dubartoonni 11 dubartoonni immoo dubartoota baay'ate mucaa tokko dubartoota 11 gamoota 12 qaba jechuudha Jawaar dubartii 11 fi dhiira tokko. Egaa inni baay'ee qaba.
Maal anillee bareeda isaa baay'ee dandeeggara. Garuu maal inni naan jedhe qeequu barbaaddeetii naan jedhe maal inni waaqaa hin jedheen ani dhugaa dubbachuudha. Yeroo ni laala argitee yeroo Habashaa wajjin morma ol qabnee baagala wal dhogginee yennoo jennu kana dhugaa Oromoo kana baasnu gootaa siin jedha. Yeroo immoo gara dhuftee kan si maddii kanas gorsitu immoo maal beekta siin jedha. Ana namni harka qabee nama mallatteessisee hin jiru. Jawaaris nama mallatteessisne, Dr. Abiyyis nama mallatteessisne, Jaalmarroos nama mallatteessisne. Ani waan amanetti nama jiraatudha. Jiraadhu biyya lafa tana irratti jiraadhu. Uummata kun fayyada akka Phaawulos jedhe kana yoon jiraadhe isinan fayyada. Garuu anaaf kan mijatu maal jedhe? Osoo gara waaqa kiyyaa deemee jedhee miti. Anillee amantanis amanuu baadhanis jiruun kiyya jiraachuun kiyya saba kiyya fayyada malee never ever. Ani boqonnaa bara bara argadheera. Wanti guddaan isa fuuldura kiyya jiru san. Jiraadhu Dr. Abiyyis nan fayyada, Jaalmarroos nan fayyada, Jawaaris nan fayyada. Kanaaf akkan biyya tana fayyaduun amanee jiraachaa jira malee fayyaduuf miti. Namni mallatteessee gan jiraanne ani waan barbaadeen godha. Waan itti amaneen godha. Jawaariin qeeqamu, Abiyyiin qeeqamaa kanan dhagawan. Jaalmarroon hin qeeqamaa, Jawaariin qeeqamu, Jawaariin qeeqamaa, Jaalmarroon hin qeeqamu kanan dhagawu. Qeequu jechuun garuu arrabsuu miti immoo. Gugummaa keenya koo Jawaar laal, Jawaar ali yeroo tokko tokko deeggartoota Jawaar kana baay'ee ajaa'ibsiifadha. Isaan tiisisee beektaa Jawaar. Irra caala Jawaar ilkaan keessa akka seenu ka godhe deeggartoota Jawaar. Har'a ittani dhugaan nama fayyisa ol qimsan. Sirriitti akkana dhagaan gurra cuubbame. Boruwaanallee akkana nan goone kaani waan tokko hin jedhu. Maal jedhee Jawaar yeroo manni kiyya marfamee jedhu sani naa beekaadha barreeffamichi. Shirri wayii dalagamaa akka jiru naaf beekaa jedhe malee karaa naaf cufaa jedhe mana namaa naaf gubaa jedhe nama naaf rukkutaa jedhe sababa saniin garuu deemee osoo gurra isaa sirriitti hin dhaggeeffatin meeqoy Jawaar qaamni mana isaa marsee qaama bira ati deemtee namni rukkuttuu fi ajjeestu qaama bira wal gita seerri akkas jedha biyya kanarratti never hin jedhu bakka dhugaadha argitee akkasuu godhanii ilkaan keessa galchanii immoo mana hidhaa egaa booda hiikisuu dadhaban. Amma kun ana arrabsu dhimma hin qabu waan kanarraa waan hojjechuu qabu nan hojjedha. Ija isaatiin hin laalu, gurra isaatiin hin laalu, afaan isaatiin hin dubbadhu. An waan itti amane waan natti mul'ateen hojjedha. Inni naaf ta'a jedhe na hojii deema. Inni naaf hin ta'u jedhe immoo na arrabsuu hin danda'u. Na arrabsus ana gad na buusuu hin danda'u. Ani isaa ol akka ta'e nan amana. Waaqaa gadiit nama isaayis ol. Kanaaf argitee isallee hiisan jechuudha. Amma ebaluun na jalaan tuqiin ebalu yaada ittiin kenniin kanan dhagahu. Dimokiraasii ta'e eega ta'e dimokiraasii. Wal arrabsuun garuu hin barbaachisu. Fakkeenyaaf footoo kana garagalchitee never ever baay'ee qoshaashummaadha kun gadhummaadha. Ani namni akkana godhullee whatever bakka Jaalmarroos haa ta'u whatever hoogganaa poolitikaa kamuu Dr. Abiyyis haa ta'u Obbo Shimallis haa ta'u Jawaar Mohammadis Mararaas haa ta'u maaltu fide suuraa garagalchuu bilginnaa akkunu. Haga hin bilchaan dheedhummaa keenya mul'isa barkuun sii galee maaliif smaartiin ta'an yaadaan dorgomtaa yaadaan oo mo'atteedha bakka allaqa saniin ala akka gowwaatti gad deebitee suuraa gadi garagalchuu kun gadhummaadha jedhee nama argitee kun amma arrabsoo jedhama. Qeeqa jechuun garuu yaadaan mormuudha. Poolitikaadha miti yaadaan mormuun mirga waaqayyoon sii kenne dimokiraasii qofa osoo hin ta'in maaliif sammuu tokko hin qabdu, ija tokko hin qabdu, gurra tokko hin qabdu, waan tokko hin laaltu jechuudha. Argitee? Anaafati ija garaagaraa qabnaami. Guyyaa guutuu waan tokko argaa oolla. Tolosaa bakka 70tti bakka anaafati deemnetti bakka hundatti tolosaa argaa oolla. Ati kabbadaa argattaan tolosaa argachuu ni danda'a. Ilaalchis akkasuma waaqayyo akka nuuf kenne sanatti ilaalaa madaalaa deemuu qabna malee namni hundu akka kiyyaatti arguu qaba, namni hundu akka kiyyaatti dhaga'uu qaba, namni hundu akka kiyyaatti yaaduu qaba jedhu dhimma maannoo poolitikaa doofaati kun jechuudha. Kanaaf kanallee ofirraa cabsuu qabna jedhee nama naan. Galatoomii mootummaa nama biyya kana bulchaa jiru mootummaa Oromooti jettee yaaddaa kafee. Nama naa yaadurra maal kana bari Oromoodhaaf raguun hin barbaachisu bar. Itiyoo 360 dhaggeeffachuudha bar.
Ani yeroo tokko Dr. Abiy maal dubbate siite? Dhiisi amma naa gala. Naa gala amma madaan uummata kiyya naa galuu dadhabeetii miti. Amma wanta uummanni Wallagga irra jiru kana naa galuu dadhabeetii miti. Badiin qaama lamaanuu qaama bosonaas qaama mootummaa keessas jira. Kan ammoo nutu fura. Gara tokkotti taanee osoo hin gara jidduutti finnee yaada jidduutti fidu finnee wal obsinee wal kabajnee wal dhageenyee waan barbaachisu gochuun dirqama keenya dirqama Oromummaa keenyas dirqama paartii kana keessa ta'uu qabdu dirqama paartii garuu naaf gala amma yoo maatii hojii jettu kana warri kana dhaga'us warri itti dhagahamu hin jira. Peeniin isin keessa jiru sun ana keessas hin jira. Yeroo tokko wanta humna keessanii ol ta'e tokko immoo yeroo isaa maleetti illee onnoon jettan. Maqaan haalli jiru baay'ee rakkisaadha. Jalqaba uummata amma beela keessaa baasuu fi dhibee keessaa baasuu isarratti hojjechuun dirqama. Garuu waa'ee Oromootu biyya bulchaa hin bulchuu kana Oromoon amanuu baatus akkuma Leencoon jedhan sanii diinni amanee jira jedhan. Kaayyoo amma Finfinnee kana akkaataa itti jijjiiramuu edu kana akkaataa itti deemaa jiran kana Oromoo caala miidiyaa Oromoo caala gabaasaa akka jiru Itiyoo Soosalsaadha. Waa'ee amma mootummaan kun waan Oromoo fayyadu itti hojjechaa deemu. Dhingadda dhageenyatti fakkaata mana barumsaa bulmaataati immoo maalidha gara natti hin fakkaatu mana barumsaa bultiitii miti inni 150 akka ga'e nan beeka dhagayeera. Gara mana barumsaa 15,000 akkanatti iddoo garaagaraa irratti ijaaramee naan jedhan. Kun jijjiirama maal Alshabaab itti illee injisan bar. Fiigalee Oromootu itti barata. Oromootu itti guddata. Yeroo kana yeroo tokko namni maal jedhu kana qooda hojjettanii amma osoo namni du'aa jiru jedha. Nehemiyaan yoo ilaaltu argitee harka tokkoon waraana qabatee harka tokkoon garuu gamoo Yerusaalem dallaa Yerusaalem ijaaraa ture. Namni mul'ata qabu akkasii. Mul'ata qabaatee waraannis jiraatu misoomas hojjechaa deemta akka Nehemiyaa jechuudha. Kuni kaa namni sagalee Waaqayyoo dubbise galaaf. Kanaaf Oromoon biyya bulchaa kana kaayyoo amma jarritti deemtu kana magaalaa tana akkamitti akka jijjiiramuuf deemtu waan hunda Oromoo caala bar namni Oromoon biyya bulchaa hin jiru jedhu kun sim jettiituma dhiisi miidiyaa Oromoo dhiisi. Sim jedhi Itiyoo Soosalsaa banadhu dhaggeeffadhu. Evidensiidhaan sii baasu. Evidensiidhaan jechuudha. Asii Inxooxxoo ani hin deemne. Hin deemne yoon jedhu deemuu jibbii osoo hin ta'in suuta jedheen deema jedheeni. Garuu miidiyaadhaan sirriitti arge. Waa'ee Inxooxxoo san define yoo godhan miidiyaa irratti definition yoo kennan ibsa yoo kennan maal godhan wanta naan hin argine natti agarsiisan. Kunoo wanti odaan as keessa jira. Sheeppiin isaa waan dizaayiniin isaa odaadha. Kuni Oromoo mul'isa. Kun Oromoo mul'isa. Kun waan baay'ee ibsa kennaa turan. Kana kaa diinni itti amanee ati amanuu baannaan kadha. Oromoon Oromoo wajjin wal lola jechuun Oromoon biyya bulchaa miti jechuu miti. Siigalee miti. Waraanni akka Oromiyaa qofaa miti. Tigraay wajjillee deemeera. Warra naannoo sadii kana wajjin deemeera. Waaqni nurraa dhaabu malee Eertiraa wajjin akka hin jalqabne malee. Kanaaf bakka garaagaraatti adeemamaa jira. Kun immoo hunduu aangoodha. Wanti aangoo akka Afrikaatti illee olaaltu waraanaan malee wanti tolaan ta'u hin jiru. Haga dhiyaama ka yaadayyuu kunoo si dhoggaa jiran baruu na jalaa tuqxee baluu na jalaa tuqxee jedhee si arrabsaa miti ne dimokiraasiidhaan akkamitti filannuudhaan osoo buutaati. Otoo amma atuuyyuu aangorra jiraate ati naaf gadhiista akkuma buuteen qabee fudhee mana hidhaatti si galchaanu. Dimokiraasiin baranne biyya keenya akka biyya saniitti wal cabbattee wal dhiisuu kana. Kanaaf waan akkanaa kana fiduudhaaf walii galtee walitti dhiyaachuu malee waraana nama feete dimokiraasii san lafatti gadi buusuu hin dandeessu. Ati illee dhuftee waraanaan qabatta aangoo tana deebi'ee qaamni dhufu sunis waraanaan aangoo san qabata. Aangoon harka walii laattee walii gadhiistu hin dhufu jechuudha Itoophiyaa keessatti. Haga dirree yaadaa kanarratti akkuma kanatti dirree yaadaa kanarratti dhufnutti hin jiru. Kanaaf Oromootti Oromoo bulcha. Maal ani barri silaa ministeeraa yeroo tokko Oromoon kiisiin isaan dhangalaasa jedhe hunda akkasinitti himamu yaadina. Dhugaa dubbachuudhaaf. Amma warri lixaa miidhamaa akka jiran dhagaa. Anayyuu magaalaa kana keessa kan na tiksu gumoo warra lixaati. Dhugaan sitti hima bara. Argitee gamee xiqqoo woona amanan. Ani gaafa rukutame polis dhaabaa na bulchanii
halkan waan maal na godhan hin beeku sii galee garuu ijoollee lixaa mootummaa keessa jirtu hammam gatii akka kafaltaa na beeka. Argitee akka namni polotikaan uummata Oromoo characharee jiraachuu paartiin kun miidiyaa irraa kun iddoo garaagaraatiin ati qoqqooddamtu malee daabboo nyaatee waan hin bulleef wanta hojjetu qaba. Gara keessaatti seentii olaaltu baay'ee gaddita ijoollee argitu jechuudha. Sabboonaa kan si wajjin kan du'u halkan sa'a 7-6 bilbiltee bararee dhufee kan soonnoo jedhu. Ani bar dhaaba kamuu keessa hin jiru magaaluma kana keessa waliin jiraan. So xiqqoo achi siiqee immoo warra kaana waammadha rakkoon hin jiru Oromoodha hundu. Garuu akka magaalaatti garuu magaalaa kana keessa jira warra natti dhiyaatu kanan wannoo jedhama. Yeroo tokko biiroo wayiin deeme beektaa yeroo koovidiin xiqqoo tareeyyuu bakka wanti maaksii kunillee dhaabateera biiroo wayiin deeme yommuu biiroo san deemu namni na waame suni egaa hin seentu bilbilaan akka seenu na godhe. Achiin akkuma seeneen iddoo tashaa sana honga'u maaskiin jirti. Maaskattiin keenya beektaa. Maaskiin illee asirra kaawwatee ture. Maaskii keenya. Egaa sii gala miti. Maaskii keenya galee ammallee balbala irra hojjetu asirratti carqii maramee qaba. Ishiinis keenyu. Akka baay'ee akka seexanaatti ilaala namni kaalaa argite. Amma bakki amma ani sitti himu kun bu'uura lafee dugdaa biyya tanaati. Bakka sanittan arga waan kana. Maaskiinis jira. Wanta garaagara mallattoolee garaagaraan arga. Akka hin galeen qaamni argate. Bishaan fidaa fi mee ijoollee jedha akka afaanuma kee dubbatte. Warri achi keessa jiru akkuma hundee. Sile wanti ala haasa'amuuf edaa namichi maalinni kan na waameyyuu akka akkana arguuf. Sii galee. Wanti ilaala argite lafa jalaan deemaa jiru kun gubbaarratti bahee akka hin dubbatamne miidiyaa in ta'u never Itoophiyaatti yaada kee miti adeemsa kee itti himtee miti ofittuu deebitee himuu hin qabdu. Biyya miqqayyaatti bar ofittuu jechuudha. Nama keetu si xalafee si kuffisa dhiisi diina miti. Kanaaf hunda nutti maatii hojjedhaan jennu bakka waan nurraa eeggamu hojjechaa adeemnu tokko ta'uudhaaf uummata tokkoomsuu irratti haa hojjennu kan biiroodhaaf haa dhiisnuuf. Kan hooggansaaf haa dhiisnuuf. Kan waa'ee Finfinnees haa dhiisnuuf keenya miti. Qeerroo meeqa wareegame aangoorra kaa'ee miti. Bakka dhiisi. Dhiiga namaatti qoosan taanaan dhiiga isaaniitti immoo waaqayyooyyuun qoosa. Waan kana dhiisneeti anaaf simee tokko ta'uuf haa deemu. Jaalaluma dhugaa walitti haa agarsiisu. Kabaja dhugaa walitti haa agarsiisu. Sii galee. Kanaaf biiroo san deemee ilaalu abbaatee akkuma jiruun burcuqqoorra minaamin kan jiru alaabaa keenya. Oke jedhee tuman baay'ee bakka. Hunda biraaf miti bakka. Innis kana godhis bakka naguman siin jedheeni hojiin natti baay'ateetiin dhufnee siin argina. Egaa kana hunda TVdhaan baasanii sittiin agarsiisan. Ganaadha waggaa 5 jechuun baay'ee ganaadha. Ganaa poolisii keessa wanta jijjiiramu jira biiroo qabalee keessa wanta baay'ee jijjiirama. Akkuma jijjiiramutti immoo eeguun obsuun dirqama. Egalee kanaaf waggaa Torii bara 150 lakkoofsee kana waggaa 5tti hin buqqisne jechuun maal jedhe seeta abbaa Phaawulos jedhamoonni Ortodoksii amantaa Ortodoksii keessaa yeroo teoloojii Sillaasee ani Phaawulosiin kanan baradhe jaartiin takka haadha qabeenya qabdii isaan bira deemteeti maali barumsa wangeelaa kana warri yaangiin kun nun barsiisu isaan baay'ee barumsi isaanii baay'ee bareedaa baay'ee nama boqachiisaa jettiin deemte warri barumsa durii kana barsiisu xiqqoo nu dhiphisaa jira jettiin isaan kaniin ari'aa jettiin talatoo na dhageessaa jedheen mukichi guddaan kun jedheen yeroo dhaabatu jal'atee dhaabatee jedheen amma muka kanan kuffisne yoo jenneen chigginyi irra nu harkaa kufeet jedhe chigginyi nu harkaa miidha. Kanaaf chigginyiinis akkuma guddateen haa guddatu mukni jal'aan sunis akkuma dhaabateen haa dulloomu jedheen. Egalee amma akka Oromootti wanti yaaduu qabnu chigginyi dhaabudha. Chigginyi jechuun nama chigginyi Dr. Abiy dhaabaa jedhe kanaa miti. Nama dhaabu. Egalee nama baratee dhaabu, nama baratee bakka buusu, nama uummataaf quuqamu bakka buusu, nama saba ofiitiif jiraatu bakka buusu, nama sabaaf of kennu bakka buusu kanarratti
isaan dullooman illee dullooman sirratti kufanii qooda si ajjeesan isaan akkasumatti dullooman garuu jala nama bakka buusaa deemuun dirqama haga kun dhufutti immoo yeroo fudhata jechuudha kanaaf walii gaariidhaan jedha. Guddaa galatoomii kaaffee waliin turtii bareedaa qabaannee dhugaa dubbachuudhaa fi isa kanatti daawwattoonni keenya illee kan gammadan abdii guddaan qaba taankii jechuun barbaada. Kaaffeen yeroo darbe sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaatiin laayivii seentee galgala tokko ganama sa'aatii 12 booddee biyya lafaa kana dhiisee deemuun irra jira waan jedhu barreeffama gabaabaa keessee turte. Ganama immoo akkuma jette gochuudhaaf laayivii seentee turte. Gochi sana akkati gootuuf maaltu si kakaasee akka hojjetaa mana waaqayyoo tokkotti immoo namni lubbuu isaa yoo balleesse mootummaa waaqataa kan galle wanti barreeffame jira. Mee wal bukkee qabeetii isaa kana naa deebisi. Jira. Namni nama ajjeesee akka jireenya biraatti hin galle. Namni nama ajjeeses. Ani lamaan ittuu namanu. Nama ajjeesuu dhufes nan ajjeesa. Ofiin ajjeesus mootummaa waaqayyoo akkan seenuu nan amana. Garuu immoo sababuma bishaan qallate jedhuun namni of ka'ee of balleessuu qaba jedhee namanu. Ergama isaa fixachuu qaba. Kunoo kaan immoo ergama qabdaa jedhee na oolchi. Ani fixadheen jedhee inni immoo hin qabdaa si hafa ganaa naan jedheet na oolchi. Isa mootummaa waaqayyoo kana namni akkamitti akka hubate hin beeku. Gara mootummaa waaqayyootti seenuudhaaf namni Kiristoositti amanee seena. Mootummaa waaqayyootti bahuudhaaf immoo Kiristoos hin barbaadu jedhee yoo dhiise qofa. Malee waan kana gootee waan hin gooneef miti mootummaa waaqayyoo akka seentu gocha keetii miti. Gocha yookiin hojii Kiristoos si hojjeteen. Kanaaf hojii Kiristoos si hojjete sanii yoo dhiiste. Biyya lafaa kanarra jiraachuu dhiisuus mirga keeti. Mirga keeti jechuun fakkeenyaaf anaaf amma akka fakkeenyaatti sittanii namni warri Itoophiyaa kun ani yeroo baay'ee biyya alaa kana deemee jiraachuu hin jaaladhu. Jiraachuun hin jaaladhu dhugaan sitti hima. Namoonni baay'een warra caalamoo hariiroo dubartii keessa illee ilaalu ani biyya alaa qabee akka deemu fa'aa warri nama baay'een na mudata waan akkanaa kana. Garuu baay'ee hin jaaladhu. Fakkeenyuma sii kenna Itoophiyaa kana hin jiraadhu jedhee paaspoortii kiyya baafadhee waan kafalamu kafalee waan hunda godhee gara Ameerikaatti deemuu nan danda'a miti. Seera ulaagaasaa yoon guuttadhe miti. Kanaaf biyya lafaa kanarra hin jiraadhu jedheet gara biyya fooyya'aatti nan deema jedheetiin gara Ameerikaatti deemuutti jira. Biyya lafaa kana immoo fooyya'aa miti anaaf natti hin tolle gara biyya fooyya'aatti hin deema jedhee namni illee gara samii yoo deeme biyya fooyya'aa sani ulaagaan isaa du'a biyya san deemuudhaaf umrii daa'imummaattis du'i yaangis taatee du'i dulloomtees du'i. Siigalee mootummaa waaqayyoo wajjin wanti walitti fidu hin jiru. Siigalee gara biyya jijjiiruudha dhimma biyya jijjiiruuti existingidha exist goota inni immoo du'aan jechuudha garas ka deemtu. Kanaaf yeroo baay'ee namni amma ani hin sodaattu namni jedhanii akka nama du'eettan biyya kanarratti jiraadha. Akkaataa jiruun kiyyas baay'ee na diinaas nan qaba. Nama na jaalatus nan qaba. Eessaan akka dhuftu duuti hin beektu. Kanaaf yeroo baay'ee namatu anaaf yaada jiruu kiyyaa maal akkana godhinu maal qofaa deemtaa naan jedhe iddoo tokko namni argan namallee argan akkasii nama wajjin deemu naan jedhu jira. Baay'ee ana caala dhibbatan ani na yaachisee hin beeku. Yoo yaades biyya kanarratti hamma hin jirutti uummata koo hammamiin fayyada jedhee hammamiin sagalee ta'aaf jedhee yaada malee waa'ee du'uuf jiraachuu kanarratti baay'ee miti. Kanaaf mootummaa waaqayyoo wajjin wanti walitti fidu hin jiru. Mootummaa waaqayyoo kan argadhe ani. Macaafa qulqulluu irra garuu inni kun barreeffamee hin jiru nama ajjeese mootummaa waaqaatti akka hin galle. Hin jiru. Barreeffamee hin jiru. Hin jiru. Kakuu hin jiru laan argite kitaaba kontekstii dhaadhiyoo deemtu kakuu haaraa fi kakuu moofaa keessa hin argatta. Kakuu moofaa jira kakuun haaraa jira. Akka kakuu moofaatti kakuu moofaa seeraanii seeraan immoo namni qulqulluu ta'ee hin argamne. Seera eeguu hin dandeenye. Seera
sagal eegee takkitteedhaan okufe sagalanis keessaa kufa jechuudha wajjumaan. 10 keessaa 9 qulqullummaa 10 keessaa 9 jedhu hin jiru. Fakkeenyaaf yeroo tokko namni mee namoonni qulqulluudhaan immoo osoo hin du'e mootummaa Waaqayyoo keessan seena jettanii amantan jettee osoo waldaatti gaafatte hunduu hin baasu harka kun akkana jedhe. Perfect! Bakka ati qulqulluudha jedhamnaan qulqullummaan parsantii 88 qulqullummaan parsantii 99 jedhamu hin jiru. Qulqullummaan parsantii 100. Cubbamaanis parsantii 100. Takkaan kufnaan parsantii 100 cubbamaadha seeraanoo ta'e. Kakkoo haarawaa ta'e immoo tokkoon Kiristoosiin qulqulloofnaan parsantii 100 qulqulluudha jechuudha. Nama qulqulluudha. Wherever eessayyuu ta'u qulqulluudha jedhee naman. Hammanan Kiristoositti hirkadha jechuudha. Namni fayye jedhaani bakki jiru bakki isaa miti. Kiristoos irra hirkatee hin hirkanneedha. Amantaan. Kanaaf cubbuu miti jedhee namana. Inni lammaffaa ani ammallee yaa'u. Akkuma dhimuma wanta san yaaduu maal san keessa kan na kaasi ani ji'a tokko dura ji'a lama tokko or lama dura waan san yaaduu kiyya duraa nama mootummaa keessa jiru biiroo isaa deemee itti meen jiraan waa dubbachuudhaaf ani yeroo baay'ee ofiin balleessuu yaadeen ture hin jedheen nama guddaadha. Dhimma kiyyaaf maatii kiyyaaf rikardi godhee kaa'ee jira waan san. Kaa'een jira dhugaa naa teessu jechuudhaaf garuu amma hojiidhaaf waan Oromoo fayyadu amma hamma hojjetanitti wanti kun ani miidhamee isaan hojjetan rakkoon hin jiru fiigalee garuu yaada kana itti seenee ani itti meen jira waan jiru hunda waan hojjechuu barbaadu hunda waan faayidaa uummata kiyyaatiif akkatti nan dadhabu yeroo tokko hin jira waan daabboo ani waanuma rakkadhee waanuma nyaadhamee gaggabitti ani irreechuma baranaa tana amantus amanuu baattus namoonni iddoo garaagaraa dhufaniif ofii kiyyaa dhabee ofii kiyyaa rakkadhee gara qarshii 40,000 namoota gargaare kaaniif 2,000 kaaniif 3,000 4,000 5,000 uffanni naa ga'uu didee waan kafalu dhabee naan jedhanii uffata kakafaleef jira. Kanaaf ani kaameeraa qabee hojjechuu hin qabu. Ani hojjedhu waaqarraa hin argadhas. Ayyaanni Oromoos waaqni Oromoos nan gatu jedhee namana. Miidiyaan anaaf beekamtii kennuu baate never mind. Waan akkanas to'us miti natti qorus miti. Egaa ayyaana san yommuu ani waanuma hin qabuun waanuma akkaawuntii tiyyarra jirtu sanan sheer godhee namootaaf jechuudha. Ammas maraanii yaangiidha ammayyuu akaayee gurguree amma boodayyuu akaayee gurguree gamoo ijaaruu nan danda'a. Nama sammuu qabu nama yaada bilchaates qabu waan hin qabu nan qaba jechuun of tuulummaas miti. Of tuulaa akka hin jenne jedheeti barreessiin laawwatu kun. Kanaaf mastikaa gurguree kana booda ka'ee ani waan baay'ee hojjechuu nan danda'a. Kanaaf itti amanamummaan qabaa. Wanta akkanaa kana wannoon jedhu garuu natti hir'atee osoo hin ta'in ba'aan garuu natti baay'ata. Dhugaan sitti himu. Yeroo tokko magaalaa kana keessa yoo ilaaltu namoota beela'an yoo ilaaltu kiraa manaa warra kafaluu dadhaban yoo ilaaltu maaloo jettu. Wanta tokko hojjechuun barbaade dhimmicha akkuma Addisuu Araggaa birallee egaa caafii isaa haa ga'u tasa muummichi ministeeraa dhageenye hin beeku yoo dhagaan isaa dhagan garuu ani nama sobu hin jaaladhu jettanii nama haatus hin jaaladhu nama fakkeessus hin jaaladhu. Kanaaf warruma akkasii san salphisee du'uun barbaadan yeroo san. Biyyaansi ati dhufnaan kana booda argiti akka kiyyaan rakkattu. Akka kiyyaa namoota rakkatan ilaalaa keessi kee madaa keessatti bu'aa hin turtu. Dhugaa baasuu barbaaddetu jira ture jechuudha. Bakka kanuma bar kanaaf wanta akkanaa kana yommuu ilaalu ani baay'ee saba kootiif hojjechuun barbaada. Lubbuu kee irratti akka murteessisu maaltu si godhe dhugaan barbaada yoo badeyyuu? Dhugaan ani waraabbadhe kaawwadhe wanta hin barbaadu. Qaama mootummaa ta'e nama bira deemtee? Warra haasa'ees wanta hunda haasa'eera. Garuu guddinaan baay'inaan hojjechuun barbaada saba kootiif. Ammallee ani eegasanii wanti uummanni walitti guuree yennoo jedhee sani ittiin hin bashannanne ittiin hin dhugne ittiin waan goone istiidiyootu ijaarame istiidiyoo giraawundi pilaas tuun ijaaramaa jira dhumaa jira jechuudha.
gara TV'tti rakkoo miidiyaa akka qabu nan beeka. Gara lixaatti namoonni yommuu du'an yeroo baay'ee warri Habashaa kun miidiyaa dhiyoodhaa waan qabaniif reeffa keenya fudhatanii ittiin bu'an. Waan kana hambisuudhaaf ofirraa buusuudhaaf miidiyaa fi makiinaawwan fakkeenyaaf piikaappii 4-5 osoo qabaadhe tokko lixatti osoo ergite tokko bahaatti osoo ergite tokko gara baaleetti osoo ergite tokko asiin osoo ergite argite informaationa saba kee keessa madaa saba kee keessa jiru san dafanii sii baasan. Kanaaf waan akkanaatiif horadii manichi dhumee kaartichuma manicha sanaayyuu fixuudhaaf biiroo keessa deemte akka itti Oromoo kadhattu ilaaltu achumatti mataasaa dhayii ajjeesi du'ii si godha yeroo tokko ani immoo hin danda'u waan akkanaa kana sii galee. Wanta ummataaf hojjetamu tokkoof ati akkamitti hattuun meeqa kaaree 10,000 fudhatee lafa dibbin godhee gurguree ittiin bashannanee maal godhee qarshii 200,000 200,300 dubartii hojii onnoo jedhu ziddoon maa hin daawwazaatu. Ati garuu dhugaadhaaf ummata keetiif jiraachuudhaaf waan hojjechuudhaaf siisa kaala waan xiqqoodha. Ani bara wotaaddaraa miti ani maal makalaakiyaa miti bara makalaakiyaa beebii ganzaba argate onnoo jedhaa jedhaniitu onnoo jedhu. Ani maal hin ganu. Biyya keessa hin jiraadha. Haala silaa osoo hin jiraachuu barbaade qaata deemi badeen deemu ani afaan kiyya kanaan iyyuu nama baay'een na gaafate kan deemu jechuudha. Sababa murtii kana murteessisan iyyuu gara Kaanaadaas gara biyya biraas na mijeessanii turan. Hold godhaan jedheen. Argitee ani madaa uummata koos walumaan jiraadhee sheer godhuun barbaada. Bakka isaan jiranitti deemee wajjin jiraachuun laaluun barbaada malee alas deemee baraade waan ani itti naman hin godhu. Fakkeenyaaf amma biyya bulchaa akka jiru Oromoodha naan jette biyya alaa hundee maate ati biyya alaa na fiddeefani yaada jijjiirradhu ani ilaalchi kee baay'ee hunnoodha waan itti amaneef garuu nan du'a. Bataam illeenyaa ni liin qaban liin qaba obsas nan qaba obsa san taree garuu illee keessa tarraan abadan asiin dhiisii asiin naqalta malee nan deebistu achirra naajjiista malee. Kanaaf achis deemanii isa sababa jaalmarruu arrabsuuf yookaan biyya arrabsuuf hin qabu. Higalemi waan itti amaneen waan uummata ko fayyaduun hojjedha. Ilaalchi kiyya kanuma ilaalcha cuubbamaadha. Ilaalcha qulqulluudha. Jiddu galeessa. Kanaaf in aarte yeroo tokko tokko ofitti deebi'ee yommuu ilaalu akkuma sitti duratti jijjiiramni kun waggaa 5 ganaa deemaa jira miilaan jechuudha. Akkuma duratti sitti Oromoo ta'ee biiroo taa'ee sammuun ergamuu baree ergachuu dadhaba amma beektaa. Walin barre ganaadha erguudhaan walin barre ergamuudhaan wal bare. Argitee habiitii ergamuurra gara habiitii erguutti yoo haga jijjiiramutti mattaawaqata akkasii kennuudhaaf farramuuf immoo farramuuf jedheet warra ollaa eeyyamsiisa sii galee yommuu ilaaltu kaa jijjiiramni haga sirriitti lafa qabatee argitee namni bakka bu'ee duratti akkasii jedhe chigginyiin bakka bu'ee dhaloonni haaraan bakka bu'ee dhaloonni barate dhaloonni sabaaf quuqamu yeroo ummataatiif qusatu. Ummata yeroo isaa jalaan gubne namni akkasii bakka bu'u immoo waan jijjiiramu waan jiruuf jedhee nan dhiisa. Namoonni akkasitti waan godhanillee akkasitti walirra tarree jechuudha. Kanaaf waan hunda amma hanga jirutti haa taa'u. Garuu gaafa tokko amma laayifii kiyya guyyaatti ani itti oole rikardi godheen oola. Akkuma argitee nama 3-4 ijoolleen maatiin hin jira. No wajjin oolu rikardi godheen dabarsa oolmaan kiyya har'aa kana fakkaata jedhee maatii keessaa nama ala jiranitti nama 2tti nan ka'a. Maaliif du'a dhiisi kaan Hacaaluurraa illee baruun gaariidha. Galee oolmaa kee baagala kee sirriitti kaawwachuun bareeda jedhee namana. Guddaa galatoomii kaffee eegaanii gaaffii hundumaa xumureen jira dhumarratti ergaa xumuraa yoo qabaatte daawwattoota keenya biraan nu godhan deessa. Ergaa xumuraa wantoota haarofti sammuun hin jiru. Isa eeggadha. Isuma jira bakka. Ingirii egaa faarfannaa tokkoo fi singilii aartii tokko jidduu galchaan dhufa. Wal eegne jechuudha. Egaa affeerraa keenya simattee iddoo kanatti argamtee gaaffii keenya hundumaadhaaf deebii gaawwaa laatteef maqaa daawwattoota keenyaatiin guddaa galatoomii jechuun jaalladha. Galatoomii jiraadha. Egaan daawwattoota keenya gaaffii deebiin keenya har'aaf qabannee dhiyaannee asirratti kan xumuramu ta'a. Torbee keessummaa kan biraadhaan walitti deebina. An Fedhasaa Maammoon ture daayirikteerii keenya Raajaa Dingataati. Ogeessi kaameraa keenyaa immoo Saamsoon Silashii ture. Amma torbanitti torban gaarii isiniif haa ta'u.